Congratulations siifuu koo baga gammaddee moggootu baga gammaddee. Congratulations jedha jira. Foolowarii tokkokkee 200 seentee jirti. Baga gammaddee siin jedha bareedduu koo taphattuu koo ashamaa akkam jirtu hordoftoota akkam jirtu isaanii ana goote. Egaa akka hordoftoota koo mucayyoo kana namni wallaaltan hin jirtani. Mucayyoo kana tokkokkee irratti baay'ee taphatti baay'ee das nama jettee akkasuma uffata aadaa isheetiin baay'ee miidhagdee jechuudha. Hedduu akkanatti tolti jechuudha. Mucayyoon kun dhalattuu shawaati. Hedduu akkanatti tolti baay'ee taphatti. Foolowarii 200 seenteerti tokkokkee jechuudha. Si jammar immoo kuni xixiqqaata dhugaa rabbii dubbachuudha mucayyoo kanatti jechuudha. Jabaadhu siifuu kooyi 200 miti. Akka miiliyoona seentu immoo abdii qabnaa jabaadhu siin jenna bareedduu kooyi. Hedduu akkanatti tolti mucayyoon tun dhugaa rabbii dubbachuufi baay'ee tokko dasna jette jechuudha. Akka namaaf akka baduu kanallee hin beektu. Hedduu akka taphatti taphachuu jaalatti baay'ee taphatti jechuudha. Kanaaf dasna jette baay'ee tokko natti tolti jechuudha. Mee warroon akka keessatti toltu jirti mucayyoon tuni. Kanaaf galatoomaa jetteeti digannoo keekii murattee jechuudha. Naanus immoo baga gammaddee jechuun viidiyoo kana waraabee jechuudha. Viidiyoo ishee sanaatti innaa baga gammaddee jabaadhu ammallee miiliyoona seentaa 200 xiqqoodha. Miiliyoona hin seentaa siin jenna Oromoon hedduudha. Kun immoo shakkii hin qabu siin jedha akkanatti itti fufnaanati hin seentaa siin jedha. Dhugaa dubbachuuf sirbitu baay'ee das nama jedhaan. Yeroo ishee sirbitu afaanuma banee ilaalaa oolan yeroo isheen tokkokkee irratti sirbite jechuudha. Inna dasna jetti garuu ani sirballee hin jaaladhu. Bakka yoo namni tokko yoo sirbee hin laala malee ani ofii kootii sirbeellee hin beeku jechuudha. Sirbi kasseetanaati waan ta'eef garuu dasna jettee sirbitu jechuudha. Fataa zanaa jettee jechuudha. Gosa ofiin gootu jechuudha. Bakka uffattanummaa qabduun. Malee ani sirbeellee hin beeku dhugaa dubbachuu. Ijoolleen sirbitu mee namni sirbitu hin jirtan sirban jaalladha. Garuu dhaggeeffachuun hin jaalladha. Dhaggeeffachuma sanillee baay'ee akkasuma osoo hin taane gisee tokko hin jiraamate. Yeroo namni tokko yoo sirbe hin laala. Sirbe yookiin aadaa siibee tokko yeroo santaan laala saniin boodatti hin deebi'u jechuudha. Maaliif sirbi baay'ee yoo dhaggeeffatte gara si harkisee gara amantaa keetirraa si qaba jechuudha. Irra caalaa ani yeroo hojjedhu yookiin immoo yeroo waa hojjedhu illee ta'e masmuriin dhaggeeffadha jechuudha. Kanaaf garuu mucayyoon kun baay'ee natti tolti hedduu akkanatti tolte. Kanaaf inni baga geessi jechuun baga gammaddee jedheeni. Sinin jedhaa sinillee immoo baga gammaddee koongiraajuleeshin jedhaan namni ishee wallaalta hin jirtan tokkokkee kanarratti namni ijoollee tokkokkee fayyadamtan namni ishee wallaala hin jira jedhee yaadu jechuudha. Maaliif feemasii dhalleedha hin beektu jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo hedduu akkanatti tolte jechuudha. Kanaaf baga itti isin gahee jechuudha jedheeni baga gammaddee jechuun dhufeesinis baga gammaddee jedhaani siifuudhaani siifuu intala shawaa. Akkasii dhugaa rabbi akkasii jaarsallee hin qabdu ijoollee immoo namni amma irraa qabamus dandeettan amma jaarsa qabdu mucayyoon jaarsa biyyaa qabdi. Mucayyoon jaarsa yookiin hiriyaadha jettee himattee jirti hiriyaa qabdi jechuudha. Innaa akkas hiriyaa ishiillee akkuma ishii bareeda dhugaa rabbii mucaan ishee hedduu akka bareedadha. Kanaaf siifuu koo baga gammaddee akkasuma immoo mucaa kee wajjinillee waaqayyo walitti sin biyya ormaa kanaa galtee nama gaa'ela kee godhatu si haa taasisu. Jabaadhu siin jechuu jaaladha. Maaliif addunyaan kun hirkisaadha beekta. Kan akka gaa'elaa hin jiru waan ta'eef gaa'elli immoo barbaachisaadha. Gaa'elli hunduma keenyaaf barbaachisaadha. Siniin jira obboloota koo. Kanaaf siifuudhaan illee waaqayyoo abbaa manaa keessa walillee si haa oolchisu jenna. Waraabulaa maaliif hin argaa waan irratti akkasuma yeroo baay'ee namoota baay'eetu ishee gaafatallee dhagaraa yeroo geemii minamna taphattu ati abbaa manaa qabdaa bakka namni hunduu hin gaafata. Nan qaba jetti isheenis waan qabduuf bakka isheenis gallakkisti waan ta'eef tokko keessatti irratti hin beekamaa jechuudha. Kanaaf hedduu akka namatti tolte mucayyoon tuni siniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo sinitti tole viidiyoon kun baga gammaddee jabaadhu jedhaan mucayyoota ishee. Qaxalee tana dhugaa rabbii dasna jettana waan natti tolte fa'aa irratti waraabe malee dasna jetti baay'ee natti tolte dhugaa rabbii hedduu akka natti tolte jechuudha bakka
maali yookiin namoonni tokko tokko sirbaa fi nama jaalatan sirbaaf hin ta'in bakka konfiidensii qabdi beektaa konfiidensii qabdi namni konfiidensii qabu ofitti amanamummaa qabu immoo das nama jedha beektaa waa hundumatti ofitti amantii sodaa hin qabdu of keessaa of hin akka baddu akka namaa sanii uffataa itti akkasuma aadaa ishee ibsachuudhaaf dhugaa uffatuma aadaa kana sila qarshuma isheetiin bitti ta'ee ana hin nagadi ta'ee hin beeku garuu uffata ishee hin uffanne hin jiru jechuudha uffata aadaa kutaa 11 hunda isaatu hin uffatte mijoontuun jechuudha nan argaa inna ani qarshii isheetiin bittee kan hunda ta'e uffata nagaddi ta'e illee ani hin beeku garuu joordoon jirti mucayyoon kun akka joordoon jirtu illee nan beeka jechuudha inna akkasii siifuun baay'ee tattafattuudha kokkofaltuudha asiniin jedha akkasuma namaafillee sagalee hin taate jechuudha akkasii isiniin jedha obboloota koo mucayyoo kana jajjabeessaa isin jedha jabaa fi abbaa jabeeffatadhaan boo shamarra illee wal jajjabeessaa shamara fiffeemasii baay'ee hin qabnu warra dhiiraa kana malee akkasii isiniin jedha obboloota koo nagaataa fayyaataa hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinee wal bohaarsanitti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha akkasuma warroonni immoo chaanaalii kiyya baraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri taatan immoo galatuma ulfaadhaa isiniin jedha yaadaa fi qeeqa qabaatan immoo komentii irratti barreessuu nagatinaa baay'ee baay'ee ciao ciao isiniin jaalladha.